Giddugalli oomisha vermi kompoostii gosa raammoo vermii jedhamu fayyadamuun qolaa bunaa irraa xaa'oo uumamaa oomishaa jira. Xaa'oon uumamaa kun rakkoo dandeettii bittaa qonnaan bulaan xaa'oo keemikaalaa irratti qabu kan furus ta'uu himameera. Dargaggoonni oomisha vermi kompoostii kan irratti gurmaa'anis xaa'oo uumamaa kana oomishuun ofiis fayyadamoo ta'anii qonnaan bulaadhaaf gatii madaalawaan dhiyeessuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Isaantuyyuu gosa raammoo kanaa nuu fidanii leenjii isaa nuu kennanii jalqaba irratti gandis lafa nuu kenne maal jedhee irratti nu ijaaree oomishuu jalqabnee jirra. Kan nyaanni ishee jechuudha irra caalaan isaa qola bunaati. Qolli bunaa kun immoo kanaan duras aanaa keenya keessatti baay'ee rakkoo cimaa kan fide qola bunaa kanadha. Faalama qilleensaa bishaan irratti gara bishaanitti gatamaa ture, ingubamaa faalama qilleensaa irratti baay'ee miidhaa geessee ture. Faalama qilleensaa illee hir'isuuf jecha kana hojjennee bu'aa ofiif bu'aa nama bu'aa qabu taane biyyallee akkasuma qotee bulaa keenyallee akkasuma jijjiira jedhee yaada. Vermi kompoostii qola bunaarraa oomishne xaa'oo oomishne qonnaan bulaadhaafis qonna magaalaatiifis raabsine akka jijjiiramni dhufu taasisuudha. Itti lammataan immoo jal'isii irratti illee xaa'oo biyya alaatii galu hambisne. Xaa'oon keemikaalaa yeroo baay'ee innumtuu gatiinsaa baay'ee ol ka'aadha. Bara kana amma qamadii qotuudhaaf jecha imaammata mootummaan gadi buusetti fayyadamna jenneetu namni hiyyeessillee ittiin bitachuudhaaf baay'ee rakkataa ture. Qarshii kuntaala tokko qarshii 2,330 oliin kan nuti bitaa turre. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Buunoo Beddellee obbo Daawit Jifaar callaa oomisha keenyarraa argamu dabaluuf teekinooloojii qorannoon deeggarame fayyadamuun murteessaa ta'uu himanii giddugalli oomisha vermi kompoostii kun xaa'oo uumamaa oomishuun dhiyeessuun alattis carraa hojii dargaggootaaf kan baneedhaas jedhan. Qonna kana ammayyeessuun qonnaan bulaa keenya ammayyeessuudha. Dinagdee biyyaa keessatti shoora fudhachuu shoora guddaadha. Kun hundummoo kan inni milkaa'uu danda'u yoo teekinooloojiin deeggarame. Teekinooloojiidhaan deeggaramee qorannoodhaan deeggarame maleeti eessaa ga'uu hin dandeenye. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaatti dursaan garee ce'umsa teekinooloojii qonnaa obbo Jamaal Hajii hojiiwwan qonnaa ammayyeessuuf hojjetamaa jiran keessatti faalama qilleensaa qolli bunaa naannoof jiraattota irraan ga'u hambisuuf qorannoo gaggeeffameen gama tokkoon xaa'oo uumamaa irraa oomishaa faalama qilleensaa qolli bunaa qaqqabsiisu hambisuuf teekinooloojii babal'isaa jiraachuu himaniiru. Rakkoo guddaa ammatti bal'inaan qonnaan bulaa keenya irrattillee warshaa irrattillee naannoo irrattillee faalama guddaa kan fidaa jiru qola bunaa kana waan ta'eef qola bunaa kana akkamitti maksuu dandeenya. Karaan aadaa isaan ittiin maksan waggaa guutuu gubu. Waggaa guutuu yoo akkanatti gubani aarri isa keessaa ba'u waggaa guutuu gubata. Aarri kun kaarboon daayoksiidii qaba. Kaarboon daayoksiidiin kun qilleensa naannoo sanii faala jechuudha. Namallee asmi qabsiisa. Loonillee akkasumatti beeylada keenyallee miidha jechuudha. Kanaaf maal ta'uu qaba jennaa qorannoon kun kan adda baase raammoon kun qola bunaa kana nyaatuudhaan gara bu'a qabeessaatti jijjiira. Gara xaa'oo uumamaatti jijjiira keessattuu jechuudha. Qonna qindaa'aa as keessatti jalqabnee jiddugala horsiisa raammootii fi teekinooloojii kana muuxannoo gahaa argatanii ijoolleen kun deemanii qonnaan bulaa ollaa kanaa karaa ittiin deeggaruu danda'an. Sadarkaa sanitti ijoollee kana baasuudhaaf itti fufiinsaan leenjii ogummaa isaanii akka sirriitti cimu horsiisa kanas akka raammoo kanas sirriitti bal'inaan horsiisan dhawaataan kenna jechuudha. Daayirektarri olaanaan Inistituutii Baayooteekinooloojii biyyaalessaa Dr. Kaasaawun Tasfaayee dinagdee biyyattii cimsuuf xiyyeeffannoo mootummaan kennameen hirkattummaa biyyoota alaa hambisuuf teekinooloojiidhaanis ta'e callaa guddistuun of danda'uuf hojjetamaa jira jedhan. Kanaaf xaa'oo keemikaalaa biyya alaatii galuu xaa'oo uumamaatiin bakka buusuuf hojjechaa jiraachuus himaniiru. Akka Itoophiyaatti riisoorsii hedduu qabna. Risoorsii hedduu qabnu kan ammoo faayidaa qonnaan bulaafis faayidaa namootaaf haalatti ooluun teekinooloojii adda addaa irratti hojjechaa jirra yeroo ammaa kana jechuudha. Kana waliin ol qabatee baayooteekinooloojiin qonnaa ni jira. Home grown economic reform jedhee mootummaan Itoophiyaa tarsiimoo adda addaa baasee hojiitti galee jira. Kana deeggaruuf kana qorannoodhaan deeggaruuf hojii hedduu gaggeessaa jirra. Teekinooloojiidhaanis haa ta'uu inpuutii adda addaanis haa ta'uu xaa'oodhaanis haa ta'uu of danda'uun keenya dirqama ta'a jechuudha. Kanarratti vermi kompoostiin faayidaan inni qabu hedduudha jechuudha.
amma vermi compost fi xaa'oo keemikaalaa yeroo walitti qabdee ilaaltu garaagarummaa hedduu qaban. Gatii irratti immoo ilaaltu vermi compostiin irra qotee bulaaf affordabiliidha. Isa qofaa oduu hin ta'in lafa gabbisuu irrattis fayyaa lafaa haalaan eeguu irrattis faayidaan isaa guddaadha.